يسرع يصير قال له ولا فندا بتني سلايو جاسون إن كوماتيناتي أكيد جاسون ما دبتن غرافون ما متى سوجي والفكاتي أبدي أكمل يكون باي سلا دين سلا جاسته يعني بريدة ترى ويا سندو بسترين نكاب سلني هذا تنجر تون دندي تتمسنا تيجي دبات تتمغويا سيجا فتاة دبات ده أنا توني تنجرتم كنافني أنا درا تراك نتامو درا نكرتني دبرتي ويام توجتني إيقاف دعول لي إيقاف أرجول لي سيك نترى تناكا من دبين وكذا نجاسون لا سما كنن إسي بكسي كن يرقدو إسين التنجرت غرالافو دلفتين كن تججاب سي كن يرقد أتين قراوا ولا فرتوا ولا فولا بتا غرالافو كن نمو إسي كن ناس لا ولا فولا بتا ججاب يرقد دبرتين أنقا فججاب يرقد إسير رانا يتججاب يرقد وخبجنا غوتا في يرقد إسين كن بنقد تقول راجل بنقد راجل ججاب يرقد إسير رانا فوري غرالافو غريو نجلام بدو غرالافو إسيتي أنا إسير أوركي لنا تساجرا كن يقولي أرسلت مرة يا كمان عالية نور الدين ناميشاتو غابي أدي أفتا أمو متدين هذا Olo takesa fabula shifa kesa sene malawa jala dokai. Bakka tootaatitti ilabata baay'ee baluu beewa akkanattiira argitee naxalaa kan kee jennaan salphadhu naxalaa adii jedheedhaan. Akkana. Dubbiin amma nu argantuni dubbii ulfaattu. Akkana. Afaaniinillee hin cadhifne sirnatti yoo sirna xiqqoo karaa irraa dabani absiin naman dhiiftu amma dubbiinuu nu miidhanii yoo horuma sirna isiiti kootu dhufee qoratana onan jenne nama achi dabarsa akka nu miine dullaan. Dhageettu. Telefono c'è conto. Conto. Hussein. Marre dubbin harkisaa wayituun qabdu dubbiin isin gabaabdu. Intama jennee lafa kenne sanii marre mucattii kenna mucattii waan jette haa jettu achirraan gara laafotti aanna gabaabduun isima maal gochaa lafa harkisaa wali. Sila so namni biraan aan jedhe sila bareeda takkaa hima deema. Amma situ qora situ murti homaan jedhu maarre itti siigalu. Ay nagaan si hagalu hayaati. Mee dubbisu seen. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Maarre kuno amma as geenne wanni ati jettu maali waan kana ree kuno kamaatu beektu waan agamillee akka turre agamillee akka sonne kaatu beektu afooftuullee godhi namoota kanaallee waa dhaami dubbiillee akka dhumattee jettellee namoota kanatti hima siin jenna hoo amma taransi. Ayyee galatooma. Isinillee iddoo kun hojii dadhabuu isin baay'ee galatooma. Nuuraddiin illee isinillee hundumti keessanuu galatooma. Dubbiin tun asuma irratti dhumattee jirtee naaf isa jiddullee fixannee jirra. Warri sababa fi illee ittiin barbaaddattan asuma irratti sodaawatee jechuu barbaadeeti. Dubbiin dhumatee jira waan ta'eef. Akkasii Hussein illee asuma biyyatti jira.
isinillee akkasuma namaan wajjin jiru of isinitti kennine isarratti kennine isinii jiru galatoomaa. Kot Maa waliif fudhatamoo Manuuraddiin. ani homaana jalaa dubbataa hin jiru. Koosa Dhufe jedhe abboo. Dhufe. Karaa kanu na rakkiftee barkunu waliin rakkan. Dhufe. maarree kunuuti gama kaan coke dubbise waan jedhani gama si qabamu asuma dhaabbata. Maa qorata tokko dubbiftee tokko hin calliftu naa dubbiftaa na itti jirti. Si gaafan. Itti siqa yoo jette itti naasitti. Itti siqa. Maarree jedhi ka. Achiin gahi. Maarree gurrarratti dhagaan. Sigeette gara laafoo jedhi. Ayee galatooma duraan dursee ummata Oromoo guutumaan guututti galateeffachuu jaaladha. Maaliif jaarsotas keessa achi amma dubbata kana achi keessa bayanii Oromoon kun beekaa qaba, sheeka qaba, hayyuu qaba, doktora qaba, aktiivistii qaba, waan dhabeen qabu waa hunda qaba. Kanaaf Oromoo guutuu yoo galateeffadhe jaarsonni illee keessatti galateeffaman jedhee waan yaaduu fi itti haasuudhaan akka dhuunfatitti dhugamaan dhugatti jechuudha. Jaarsonni guutuun galatooma erga jedheen booda Usiyyaa keessattuu namni biyya fagoo jiru hin beektanii baay'ee ulfaataadha. Biyya ormaa keessa taa'ee jireenya maatii isaa geggeessaa akkasumallee immoo biyya sa'aatiin dalagatan keessatti yoo xiqqaatee ilmi namaa aarsaa hangaraga kaffaluun dhugaa rabbii anaaf waan addaati. Yoo xiqqaatan wajjin gara sa'a tokko falakkaa olee osoo addaan kun haasaa ture meebii isii birallee akkasumatti haasayaa dhugaa rabbii kabaja daangaan qabne isaaf ta'u. Anaaf nama addaati. Nama osoo chaatii wajjin qabaanne nama osoo waan tokko wajjin qabaanne keessattuu mucayyoon tun dubartiidha. Anaaf isii caalallee dhimmame boranillee ilmoo akkana argadha. Kanaaf isii caalaa sitti ijoollee yeroo dheeraa aarsaa dheeraa irratti kafalee yeroo guddaa na wajjin fixe waan ta'eef dhugamaan dhugatti akka namaatti osoo hin taane tarabbiitiif galatoom jechuun hin barbaadu. Ta'an Sudaan Nuuraddiinis akkasumatti guddaa galatoomi. Jaarsota keessaa nama maqaa musliimaan barbaachisu haa ta'u garuu hayti tarabbiiti giddi ilaalinna galatoominaani akkasumas warra mazaltan abdii akkuma sabboona akka maraa warra koomanti zalallee hundi keessanuu kaman guddollee ta'uu barbaaddanii dhibbataa turtan jechuudha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa jedhaani. Kan biroo uummata Oromoo saba qaalii saba bal'aa. Ani dhiiruma keessallee immoo dhiira akka feete yoo isin gootan mataa gadi hin qabanne. Wallaahi laziim qaama daratii rabbiin akkatti naa bareechi kanaa miti. Qullaa kiyya noormaalii kotteedha kanaatirraa agasii poostoo na gootan. Akka isin bira dhufee osoo haariif gaddeebi'een kolfa baalahu. Egaa akkana jiraadheef kolfanaa jaan qabu. So gara laafoo muraadii cabsuu waan hin dandeenyeef isin kabaja. Isin jaaladha. Ani jaalalaaf akkas gochuu danda'a. Xiiqiif gochuu danda'a. Jibbaaf gochuu danda'a. San anaa rabbii haatillee yeroo dheeraa umrii keenya guutuu dabarsuu baannus yeroo muraasa waa wajjin dabarsineef amala kiyya hin beeyti. Kanaaf nuti araaramnee jirra. Galata jaarsota, galata Oromoo, galata rabbii. Please warri suuraa isii azura post gootan osoo kaastanii kiyya qofa post gootanii na arrabsitanii baay'ee natti tola. Akkasumallee immoo warroonni ajandaa godhatanii tiktaakiin isinii guddachuu diddee nama 3-4 malee homoo isin daawwanne nama 200 nama 150 nama 300 illee wada godhatanii jirtanii maashaalla namni 800 illee wada godhatanii jira biran turu malee dhaqeetuma biraa kutaa. Akkasii ajandaa godhatanii tiktaakiin guddifataa jirtan yoo barbaachisaa ta'e natu ajandaa biroo isinii fida ajandaa ajaa'iba
kaisina ganama kuma sadihi itti laallatannatu sinii fida dhiisa. Irraa gadi bu'aa. Kuni gatiin qabu isin jechuun barbaada. Xumura irratti jireenya keenya keessatti namni waa barachuun bareedaadha. Ani fakkeenya miila kana waan fe'u poostoo godhe waan fedhe nama fedhe jiyyoo asee waan baay'ee baradhee koomantii barreessuu qofa osoo hin taane waallee baradhaa jedhaanii dhaamsa kee xumuradheeraan. Kootu jedhi mata koraa. Koota. Nuraddiin miyuutu irra. Kota. Koota. Maarree dubbifneemi. Haa ulfaatan isaan illee. Umman illee haa galatoo. Amma akkam na godhi jetti. Akkuma uumeeti. Waan uumeettu maali? Mee beena. Maarree. Ani duraayyuu abdii bira waan kaayadhe qaba. Malaa hin dhageenye natti fakkaata. Murtii irratti illee waan haa kaayu hin argine. Isima irra deebi'ee isaaniin jedha. Wanni jedhuuni nuti maarree durallee aadaa qabna, duudhaa qabna. Namni wal dhabuu miti wal ajjeesutu jira. Wal ajjeesu kumaa seera qaba. Akkatti fixatu qaba. Ijoolleen tun wal dhabde erga wal dhabde kunooti isaan akkuma abdiin duratti murtii ofiitiin illee dubbate silaa keessi dhumatti amma gara miidiyaa deemaati turte. Wanni kun akkuma hadda dubbiin tun dhumatte miidiyaa irra osoo hin taane rakkoon jiru keessaa nama haqaa nama dubbii nama laalee nama araarsuun dhumatu qabdi jennaa tana jaarsinii fi murtichi kun sirna itti naa godha. Ijoollee tanallee hadhaachi maqaa isaanii akka na jalaa hin kaafne akka mucattii tanallee xurii irra na jalaa hin kenne akka suuraa isiillee viidiyoo isii wanna hin goone akka gara laafoollee maqaa waa'ee kanaatiin hin kaafne murtichi bakka itti naa kaaya jedhe. Ani du'aa itti naa godha jedhe. Maarree dhagaane. Amma ICC kenni argadhu. Murtichillee ulfaadhu argadhu. Ulfina qabdaa fi argadhu. Atiin dhamaa si gaafadhe qooda sii kennee si gaafadhee deebii naa kenniti jechaa fi argadhu. Ulfina qabdaa hin ulfaatta jechaa fi argadhu. Ulfinni si bira haa turu jechaa fi argadhu. Atiin jaarsaa atiin qoraa keessattuu ta dubbii tana naa qabattee bilcheessitee irra turtee irra bultee fiddee qajeelchitee qajeeltuu as gubbatti naa keette kun ulfina guddaa qabda jechaa fi argadha. Amma atiin hawaasa kiyyaa 1,100 fi kan achii ol jirtu waa sirra kaayadha jechaa fi argadha. Waa si bira kaayadha jechaa fi argadha. Akka jaarsa ambaatitti akka jaarsa biyyaatitti. Ani murtii ambaatii miti. Murtichi ambaatii miti. Qooda jaarsaa keessatti gaafa qorti lama jirtu murtii yookaan ammootu hayyichi bakka kana taa'eetiin waa dubbii qajeeltuu kaayu hin jira jechaa fi argadha. Atiin viidiyoon si bira jirtu ubbiraa naa kaafta jechaa fi argadha. Afaan si dubbataa jiru kun afaan Oromummaati jechaa fi argadha. Afaan Islaamummaati jechaa fi argadha. Oromooni waa wal gaafatti wal biraan dhabdu jechaa fi argadha. Salphina leellistu sirna naa leellista jechaa fi argadha. Sirna qomarratti naa qabate jechaa fi argadha. Sirnaan deemtee sirnaan tolte jechaa fi argadha. Suuraa si bira jiruu fi viidiyoo si bira jiru ubbiraa naa kaafte jechaa fi argadha. Atuun jaalattu tun sii gadi siin tartu hin beektu. Niyutii naa qabadhu Nuraddiin tun gasiin liqinfamtu hin beeka. Osoma akka gasiin liqinfamne beeku jedhe haa jedhan jechaaf sin jedhaa jira jechaa fi argadha. Hin jedhaan mallee sin dhiisu jechaa fi argadha. Borutti si gaafachiisa jechaa fi argadha. Duudhaa hambaa keessatti illee sirna hambaa keessatti illee sirna hambayyoo keessatti illee keessattuu sirna arsee asoomaa keessatti si gaafachiisa jechaa fi argadha.
jallaan hojjettu qajeelloo malee jecha fi argadhu isii san biraan haa kaafta. Kakaras gubbatti poosti goote yoo biraa diliit goote yookaan immoo biraa rimuuf goote namni biraa hin argu. Ati qooda kan kee bayu biraa balleessi jechaa fi argadhu. Isii san biraan haa kaasi. Abbaa dhimmaa qajeelfadheera. Gurra kan kee irra si dubbate yoo gurra si seente si haa seentu sirra dubbate kun nu walii gallee araaramne homaa hamtuun garaa keenya keessa hin jirtu nu walii gallee irra fixannee irra jedhe jechaa fi argadhu gurra kan kee irra si duuban jennaan hin dhageenye jechuu hin dandeettu jechaa fi argadhu. Namni kuma tokkoo nama salphaa miti jechaa fi argadhu nama baay'ee jechaa fi argadhu. Kanaaf atiin dhamaa dubbii naa fudhattee naa qajeeltee as gubbatti lafa naa keette ulfina guddaa qabda. Sirni ambaa akkas kunoo hin dhiibatu. Sirni ambaa keessatti dhamti yoo namallee wal jalatti ajjeefte yoo dhugaa argatte yoo dhugaa kennaniif yoo sirna lafa kaayaniif sirna didee irraan dheessu. Kan sirna didee dheessu makkala jechaa fi argadhu. Makkalli bakka hin qabu bootaa hin qabu jechaa fi argadhu. Sirna ambaa keessatti illee qooda murtii kennuu hin danda'u. Qooda murtii argachuu illee hin danda'u. Makkalli dubbii namaa laaluu hin danda'u. Hatta yoo dubbii isaa laalan dubbii isaa illee dhugaallee argatee hin danda'u makkalli. Makkalaaf dubbii laaluun namatti ulfaata jechaa fi argadhu. Atiin dubbii kennattee fi isiin dubbiin kennatte illee hayyoota jechaa fi argadhu. Wal dhibdeen namaa jira kaleessuma jira dhugaa namni wal dhaba. Yoo wal dhabe ammoo wal dhabee ka'eeti waan wal dhabe san irratti taa'ee laalee yoo dhugaa argate dhugaa fudhatee yoo dhugaan itti jiraatte ammoo dhugaa kennatee akkaataa saniin gargar gara jechaa fi argadhu. Amma siisan arganne ulfaadhaa rabbi simbira haa jiraatu. Qooda leencaa qabaadhaa. Akkanumatti ilma sirna qabuu fi intala sirna qabdu rabbi sinaa taasisu. Yoo wal dhabdanillee haaluma kanaan nu gabaabsa waan fixanillee garuma keessaatiin fixa. Jaarsonni tunniin fakkeenya isin yaataatu gama keessaatiin fixee gubbaa kanatti ol baafte jechaa fi isii kennee ulfaadhaa horaa bulaa rabbiin isin biraa jiraatu isin hin jedha kenne yoo wanni jirtu wanni haftee jiraatti amma tama lookootaan dubbadhaa tanuma asirratti maa ga'u lamnu isin hin jedha. Salaamu alaikum warahmatullah. Oma haftuun gara kennan too jiraatte. Hayyoota baay'eetu irra jira beekta. Namni gariin ka dubbii faanaa qajeelchuu jira. Annama silaa nama dura akkanatti taa'ee dubbachuu wallaahi na ulfaata maaliif waan keessaa hanqisu baay'eetu waan jiruuf hayyuun hedduu waan hedduu si keessatti ilaalee argamee. Wanti keessatti ilaalee argamee. Wallaahi ulfaata oma waan naateen qabdu hafteen illee jiraatteerra nu goranii guddaa qabda. Kabaju. Nuruddin. Mare murtiche no more murtiche. Amma taafse du'ai. Du'ai no godati tani amma garala folle shasha haje du irabuna. Me sabbona kana fi akkamara kana osoo du'aa hin geenye waa dubbisa haa buqqifatanii maali bokkoo kee qaataa si'achi akkana mirkaanaa bara. Barsinaa waa dubbachuullee nama dhibaa amma gammachuu keessa jirra. Siraa murtichillee namatti achi fudhatee maarree bira ga'e naa qabadhu na argii qabaatiitti moo ofii anillee si hojje'ee jedhee beekta wanni ani jaaladhuuma dhugaati wanni an barbaaduuma dhugaati. Nuraddiin illee ka keessan laale Huseen illee ka keessan laale jar illee mootiyyuu ka keessan argite namni dhaqee laalee fi dubbii tana fudhatanii Oromoon argitee tini ilaaleessuma jette dubbii argitee lafumatti fittanii ol fiddanii waan kana hunda jettanii waan ana ka kiyyatti waan hambifadhe qabu ka barbaadu dhugaadha ka barbaadu jari walitti araaramuudha. Yoo inni immoo waan haftee jedhe qabaate sitti achi fudhatee waa haa jedhu wanta gara kiyyaa gammachuun isinuma wajjin ijaarsummallee argitanii jaarsi muluun hin dubbatu nama wajji ta'a yoo waa jalatti hafte si jalatti hafte jedhaan yoo muudhaaf neefittanii bareedduudha gammachuma jedhaan. Galatooma ulfaadhaa sabboona. Anillee wanti dubbadhamu jiru gammachumaaf argitanii akkuma sabboonan jedhe hundaan dubbannuma fuullee argitanii gurri kennee abdii jalatti hin callisne. Wanti guddaan ilmi abbaan biyyoonni ilmi Oromoo abbaa jalatti guddate hayyuu jalatti guddate jaarsa jalatti guddate nama dhibu. Wanti guddaan guddaansi keenya obboleettiin keenya waliif fitachuudha. Kanaaf immoo wanta akkana rabbiin gidduu isaaniitti hamtuun deebisin jecha warroonni
wanta kana posti godhanii hodura viidiyoon bira jiru viidiyoo suuraan bira jiru hundi isaanii obboleeyyan keenya ijoolleen Oromoo hundi isaanii kaasanii abbaan dhimmaa lamaan hidhatanii garaan fayyanii jira waan ta'eef wanti kun akkuma aadaa keenyatti illee akkuma amantii keenyatti illee nu barbaachisu waan ta'eef kanaaf dubbii hayyuu jaarsuu abboonni keenya obboleeyyan keenya dubbatanii jiranii dubbiin kam isin dubbattan kana waan irra deebinee nuti argitanii dubbannu hin jiru dubbiin teessanumaa du'aa itti aantanii jechuu barbaada ulfaadha galatuma.